يا ابو صغير سيستم خيسنا للرمسيني دي. دو 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 لا والله حمزة ما قلت ربي جزرة الله دو تعالى سبحانه نتي شمزة كمان نتي قافي ربي ودي قال قافته نجر جرا والجال حديث نجر اكا إيه اهل السنه تيغا اكا اهل دو السنه كمان تيغا. جرا حديثني براي جرا من برو إني قافتين بيتو أما يفقافتي قافي يا ستة جاتو لا ما استبقى ليتا نتي حواس ولا لا كان جزت يا حمزة فتنات تتوقع من مدة كانت أما وانا ما تقافت كان كيسان مناقشة ولين قلت لكم نعني فتملي أمة ولا لا وان حديث القرآن أدم بيني كان استنيو والتكراكر حواس جلد زوجة ما مزاكني كلامتي لكن والله حواسني جلت حواسني جد سمارت ندران اما نمنا في اتر وابيكو هدون ندغي فچو جرامزا تنابيخ. إيه والله نجرا أصلا أنا كولا لا والله مجرد علماء من دي قدو تاينو دغي فچو جرا نمنا في اتبيرت ميتي لا. Sinjiree bar saha dhugaadha kun haa ta'u malee gaafiin fakkeenyaaf waan xixiqqoo kana waan aniifati keessaa wal hubachiisuu dandeenyu kana uummata hiikaa shahaadaan beekne kana yeroo itti dubbanne fitnaa uumuu jedhama beekta waan akkanaa kun. Egalee miti. Egalee sababa kanaatiifuu waan kana kaasuun gaarii miti. Waan nama ol ما seensu همزا waa'ee غافي تكا nashiidaa هيا غافي بران سغا فد غافي لافتو qabbal. اتي اهل السنه دامي. Maal jechuudha obboleessa musliimaan? اهل السنه والجماعه متى. Laa maal jechuudha kun jechuun ni maalatu? نو غافو ما بران عن اهل السنه والجماعه ده كا اهل السنه Ati متى. maal yoonaan jettee? Ati maal yoonaan jettee an musliimaan? مالي اهل السنه والجماعه متى. Obboleessoo maal an musliimaan siin jee garan? اهل السنه والجماعه متى. Ani muslima. مسلمة في أهل السنة والجماعة مي. مسلمة كيس مال Aku muslima malee cuma ilaal muslimni rabbi tokko itti amana. Muhammad ergamaa jedheetu والله qiblaatti gargalee sana. سني بينا. Halas. مسلمة كيس ما شيعان جرا أهل السنة والجماعة جرا لمن كيس خميت. Maali kun? Maal jechuudha kun? Maalatu? Famaa daa ba'da al-haqqi illa ad-dalaal. أكرر. Halas annaka. الحمد لله الذي هداك من ظلمات الضلال. أنقر منجا الحمد لله. Maal jechuudha obboleessoo? Baranii isa jiru. بقى ربي مسلمة قفص قول هنقسمت تجمد. Akkam jechuudha kun? كافي أمزال لافتو وجيس قافتي الدبسان كانوا Laa namatti miti kun. إني كت أوما ملال أكن نت أوما ملال لا حول ولا أكم جتشودا ما جتشودا ما مسلمة غير قستمي إيه كسي جنيجي مسلمة كيس قسم يا أياد. Shamsa wasiyataa hodhu qoy. Ahla sunnaa wal jamaa jechuun maal jechuudha hiikaan isaa? Ani bar hiikasaan hangafatini ati dura isaanii. Yaa habiibii Hamza osoo beektu nun maraachinii sin jee baratte. Nuti maraatuun feenu nuti. Nagaan jiraachuu feena. Nuti muslima rabbitti amanne qiblaa garagalee salaatuu jirra. Rabbiin tokkicha nama Muhammad ergamaadha. Allaqa. Muslimummaa keessa maata kaamite jechuudha muslima qofa. Yaa maan maraachisa Hamza muslimni إيه muslima. مسلمة كونو جي بربكا Maal jechuudha qoy. An kan si gaafadhu Hamza. Ahla sunnaa wal jamaa jechuun maali? Ahla sunna wal jamaa jechuun laalani amma jara keenya wanni takka ta'uu hubachuu qabdan. Ani gaafii na gaafatan hunda niin deebisa garuu gaafii nan gaafadhu hin deebisin. Ahlu sunna wal jamaa jechuun warra gartee sunnaa ergamaa rabbii irratti walitti qabame jechuudha. Ati hoo? Ani maqaa rabbiin naa baaseen qaba tokko qofa. لا يجون فكينيا إرجع أهل السنة والجماعة يجون ورا السنة إرجع ما ربي كبتي في ورا جماعات إدرتي أبلو ما أمي أمانتي إسلام رتي دين إرجعتي مسلم رتي ورا دين إرجعتي أنا كيس سبعة يفرق Laal ani duraanuu uummata kanaan nurraachi bee malee duraanuu maa hubakkaan jira. Uummanni sataftariqu uummatii je warra san keessa ahlu sunna wal jamaa'aan warra maqaa baafate keessaa takka. جركون أفهمين جرا مالي مالي جرا Laal kitaaba tokkoon sii kan naamsaa kitaaba kana dubbis. Kitaabni alfarqu bayna alfiraq jaa. Kataaba Eenyu dubbisi barreesse? fayyada. أين بريس wanni Sheekh al-Baghdadii jedhaniin. لا بوليس وان كتابة شيء أفتوان إلال كتابة قرتيس Sheekha ahlu sunnaa guddaadha dhageeffadhu. Dhagee. الفرق بين الفرق جئتي خاي خطابة خان
كتابك أنا خيس مالجا آخر فرقة افترقت وهي أهل السنة والجماعة. آخر فرقة افترقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء حمزة. ما همزة في لما تبكي أتي يو سيتين فرقة يو خان نديفتا وعند لا حول ولا قوة إلا بالله جيسي كده. حمزة كي أتي كتابة سمرات شوف جالس هون تدو بفتك أتي نمرات نجيب بس المالي. كتابة بسمبر بكم سمنا بعد مال. لا أبي حمزة كتابة بسم. حمزة كي والله حمزة أكن جاب نبي أكن جاب مكارب بسم الله نجيب فرد. حمزة كتابة بسم ربي كزرادو. واني بالريف من هندي دبي فموتي سيغالي مدي لا لما كتابه دبي فلت اوكي بل وانتي ربط من غريبه برام زاغيا ايه تك قراته مالك دبي سارتنا غران جوام زاغيا لا لما خراك ما مانس نجر بيتا ما غافي براتن سيغافه غافي جنرال نوليج براتان توكو امزا وغاوا براتو برنو تاني براتا مو فيلاتي براتا افيفو مان بيخو مال فيلاتي براتا لا فرجو عملي barataan akkamitti barataan ifiifuu waan baratu barsiisa malee barsiisatti himeeti barsiisaan barataa barsiisa. bar warra keejii warra daa'ima lafa olkoo barsuun malee kan namni fiduu malee atamma baramma aaqila barammaati waa daa'imaa miti wallaalaa miti barammaati nama of gahee bilchaatee hanga tokko waan tokko beeku sii garee miti kitaabni garii kooyi dhaggeeffadhu kitaabni garii kitaaba kamee jira beektaa rabbii waa hunda uumee jira jedhee ka'ee booda rabbuma kanaa eenyu uume jedhee kan si maraachu kan gartee yeeti yaaqee maal mataa keessa kana gassee dhaabuu jira sana booda ati ispaaltii gubbaa baafta surree tokko murtee tokko gabaabsitee tokko dheeressitee mataa buloonni mataa tokko si buqqisee jechuudha kitaaba kanaaf jira obboleessoo waan dubbiftu filachuu qabda ilmoo namaati rabbi aqlii sii kennee. Kitaaba yoo itti dhageesse iyyitu tokko seemu. obboleessoo a'uudhu billaahi mina shayxaan irrajiim quraana rabbiitiif hadiisa ergamaa rabbii malee alayhi salaatu wassalaam ofuma rakkisuun. Ani kitaaba laal shamsa al-maarifa al-kubraa ni beekta. Yaa obboleessoo an fedhuudha maquma isaa hin fedhu yoon natti hin kaasin. Amma karaa gabaabaa. Osoo hin beekin alla narraa dhiisaa jechuun beeyteetitti adda baafattaa. An jireenya fedhe gaa an Kitaaba jinnii manaa san isaa hamsa shamsal maarifuun. Laal akkanuma namni firraa haasa'u malee jara keenya waa hunda laalii dubbisii adda baafadhu. Hamzaan bar booda kana waan ta'e malee amata shan dura garee zoomii keessatti namni yeroo jalqabaatiif hawaasa barsiisaa ture nuyi. Booda kan narraa achi bahe Hamzaan. Kitaaba sana dubbisee narraa badde beeku. Kitaaba kana qofan dubbisna biibiyaan kitaaba lakkoofsan qabu. Wallaa kitaabni nan dubbise hisaabameen dhugu yoon hisaabe. Ilaal Hamzaa kiyya amma ulamaan biyya kana jirti miti. Amma du'aatonni. Ishi qoyga. Dhageessee Hamzaa keenya.